مجرون كنيس موسى الرادوت عليه السلام أكسمتي خطابا قرقودا بعد فاكتشيتا خكا قرتي اندوس ومنين دودا itti amanu kana khitaaban isallee mention godhan hedduutu jira garuu immoo amantiin nuti beeynu amantii gurguddoo sadeeniin je amantii gurguddoo sadeen amantii samii dhufte jennee nuti itti amannu tana okay namootan gari kan gartee waaqeffattummaan amantiidhaa jedhutu jira amantiileen amma gartee samiin dhufin heddu warra akka buudizima warra akka gartee hinduu keessa warra krishnatti amanuu jira warra gartee rabbiin isaanii hantuutaa jira warra gartee rabbiin isaanii loonii jira indiyaa tana keessa waa hedduutu jira akkasumatti lafa gartee chaayinaa keessa warra gartee sanamatti amanuu jira waa hedduutti amanuu jira ummanni kun bu'uura bakkarra dhaabbatee waa godhuu jira يوم الراجل قباميتي waaqeffattummaan amantiidha jechuun eegalamte yoomirraa jalqabameeti amantiidha waa ja'ani waaqeffattummaa tana yeroo dheeraa dura ummata oromoo qofaa miti kan qabaachuu ture jara keenya ummata somaaleetiis itti dabalii waaqeffataa waliin ja'amuu turan amantiin ummanni waaqeffataa qabaachuu ture waaqeffataan qaba Somaalee waaqeffataadha waan kana yoomirraa jalqabdeeti amantiidha jechuu eegalte irra guddaan keenya akka waan hoddaa duwwaa tokkotti without knowledge asirraa iyyan jaani calm down adeero amantii teetu dura suuta gajja'ii baradhu islaamaa ati ka quraanuma saatuu qara'ee fixin hedduu jira ummata quraana qara'ee hin fixin kaasirratti ol bee bicaalaa sheekha gabbaroo hedduutu jira zaahir walitti himna amantiidha jenne hayyee irreechi amantiidha okay nabi muhammad irra isin waa himuu beeytanii warri amantii himu boo namni nabi muhammad irra himuu beeku ni jira dubbadhaa hinjiru nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam itti dhufanii gaafatan waan akkanaa kana maaliif seenaa if duubachi deebi'een dubbifne ummanni kun maaliif gartee maa kolkolee ta'a namni kun maa seenaan dubbifne maa amantiin baranne gattaa'e nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam itti dhufaniiti yaa nabi muhammad yaaniin guyya tokko kottu rabbii keenya 360 nu wajji gabbari nu wajji in gabbarini nu wajji maa hudhaabbadhu guyya tokko immoo nuti illee gartee masgiida keessi wajji dheeyinaa je'een rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraanatti buuse قل يا أيها الكافرون جئن يا أمتوان ربي ديدي لا أعبد ما تعبدون واني سنقبر تناني نقبروا ولا أنتم عابدون ما أعبد واني نقبروا يسري سنقبرتن ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين دين خيانا فاتو دين خيسان إسان إسني فاتو ومن قريشي دا يرو ربي دبس ديني في جهاتا من إساني قبراني تجرى يرو أدى أداتي سيغالي مكة دكاني يرو غالك على نجرى نبي محمد لفاقه دكنا شركي دا أكنا قولي دا أكنا تايلا إن جنة كس ittidhiise amantii isaaniitimi ittidhiise afaan irraa qabate mee isaaniitu dhiira ana wajji ol haadi seenanii haasawani isaaniitu dhiiran je na wajji ol seenanii haasawani iyyuu miti amantiin ba'iyyeedhaa miti kana maqaceelchan balallabeedhaa miti kana maqaceelchan amantiin akkaataatti himamtu jira rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akkaataa itti ummata waa yaamu ibseetu jira
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة هوغا خرا ربي خيتين نما يامتو حيوم ما دان نما يامي بللا بيمتي أديرو خي بأيمتي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة حيوم ما دان والموعظة الحسنة غورسا غاريدان أبو إستايلا بفرشو دوغي رفتيني جينا ديرو خي أمتا خنا رقب بناوي سايبي أمانتين أباهيمو في أكتهيمو قبدي سيغالي نمني أمانتي هاسو إينيو تهو قبا أكامتي أمتا خنا تهيمو قبا حالا خمين دبتشو قبا وانجا وقدا تكاتو أفي قدا واني نزابمني دوغاني سنتيما سيغالي نبي محمد هاي ميرا بدا نبي موسى الرئيس آرتني نبي موسى نوغا آري مرمى جلتي وانا مقديسة سيغالي بوكسي نبي موسى آرتني صلى الله عليه وسلم هارون الرقب بناو دايسي فرعون قرتي أنا ربكم الأعلى جي اذهبا إلى فرعون إنه طغى إني جلت الجرى مال جين فقول له قولا لينا جتشا للافا جتشا صوفتي جاءني جتشا للافا جتشا صوفتي نما أنا ربي في جيم بردك أجاء نمني منا فرعون هذاك خبري كم داون أديرو قبناوي أكاسيمتي أكاتاتي أمتاتي من الجرى ظاهر والتيمنا وكيفتان bara 19 dura amantii wanni ja'amuu ture hin jiru seenaa dubbisi deeme ummanni galata galchuuf dhaquu ture qacaalo barreeffadhu qalama daabaatiin abbaay ummanni yeroo lama qaba yeroo lamaan sammaale amma arsadiin eenyu yottee gaafatten beekan seenaa keessatti walii galee eenyu arsadii yoo jettan namni isin arsadii jettaniin kun akka soomana islaamni soomanu guyyaa 8 soomane quba qabdanii kana hin beeytan jechuudha sii galee soomana ammanaa fi ati soomannu kana guyyaa 8 akka inni rabbii tokkichaaf soomane beeytanii hin beeytan ustaad arsadin sunuu maalisan maqaa namaati tole thank you duba gartee bara 19 dura ummanni nagiyaani gartee taraa lama takka rabbi kadhatu baha takka immoo galata galfachuu baha mee gabaabamutti osoo isinitti hin dheereessine waa yeroo dhiyoo dura biyya teenya keessa ture isini haayimoo yeroo dhiyoo gabaabduu dura ummanni muka jalatti beeti rooba rabbi kadhachuu ture shumoo affeelanii wal yaamanii dhiifama wal gaafatanii rooba rabbi kadhachuu turan wallaahi kunuuni kijibaanaan ja'ani osoo ummanni san muka san jalaan kaane rabbi rooba buusuu ture shayxaanaan roobee faanaan ja'ani gaa dhufanimma shayxaani rooba jinni roobee faanaan ja'ani jinni rooba roobdi mukaan roobee faanaan ja'ani mukni rooba waa xiqqisho duraan isiniin jee guyyaalee waa xiqqo dura ummanni oromoodhaa keessaa fuula faarargee keessatti gabbahanii shumoo affeelanii namni garaa keessaa walii qulqullaawee osoo isaan muka san jalaan galle roobni roobuu tureef. Ustaad wanni sun maganee halloo yaafiz yaa salaam jechuun maal jechuudha beeytaa? Alloo jechuudha Allaha baana nabbaa kiyya. Allahaan ammaxaa damii miti akka ummata kanaatii miti Allahaan sii galee keessa garaa keetii waan ati niyyatte si beeka. Walii gallee? duba ummata san Muusaa irraa dhufte alayhi salaam akkasumatti khitaabban gurguddaa badbakchiitaa akka gartee ummanni hinduudhaa itti amanu kana khitaabban isallee menshin godhan hedduutu jira garuu immoo amantiin nuti beeynu amantii gurguddoo sadeeniin je amantii gurguddoo sadeen amantii samii dhufte jennee nuti itti amannu tana okay namootan gari kan gartee waaqeeffattummaan amantiidhaa jedhuutu jira amantiileen amma gartee samiin dhufin hedduu warra akka buudiziimaa warra akka gartee
hinduu keessa warra kirishnatti amanuu jira, warra gartee rabbiin isaanii hantuutaa jira, warra gartee rabbiin isaanii loonii jira. Indiyaa tana keessa waa hedduutu jira. Akkasumatti lafa gartee chaayinaa keessa warra gartee sanamatti amanuu jira, waa hedduutti amanuu jira. Ummanni kun bu'uura bakka irra dhaabbatee waa godhuu jira. Yoomirraa jalqabameetiti waaqeffattummaan amantiidha jechuun eegalamte. Yoomirraa jalqabameeti. Amantiidha waa ja'ani. Waaqeffattummaa tana yeroo dheeraa dura ummata Oromoo qofaa miti kan qabaachuu ture jara keenya. Ummata Somaaleetis itti dabalii waaqeffataa waliin je'amuu turan. Amantiin ummanni waaqeffataa qabaachuu ture waaqeffataan qaba Somaaleen waaqeffataadha waan kana yoomirraa jalqabdeeti amantiidha jechuu eegalte. Irra guddaan keenya akka waan hoddaa duwwaa tokkotti without knowledge asirraa iyyan jaani calm down adeero amantii teetu dura suuta gajja'ii baradhu islaamaa ati'ee ka quraanuma isaatuu qara'ee hin fixin hedduu jira. Ummata quraana qara'ee hin fixin kaasirratti ol bee bicaalaa sheeka gabbaroo hedduutu jira. Zaahir walitti himna. Amantiidha jenne hayyee irreechi amantiidha. Okay. Nabi Muhammad irra isin waa himuu beeytanii warri amantii himu. Boo namni Nabi Muhammad irra himuu beeku ni jira dubbadhaa hin jiru. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itti dhufanii gaafatan waan akkanaa kana. Maaliif seenaa if duubachi deebi'een dubbifne ummanni kun maaliif gartee maa kolkolee ta'a namni kun maa seenaan dubbifne maa amantiin baranne gattaa'e Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itti dhufaniiti yaa Nabi Muhammad jaaniin. Guyya tokko kottu rabbii keenya 360 nu wajji gabbari nu wajji in gabbarini nu wajji maa huu dhaabbadhu guyya tokko immoo nuti illee gartee masgiida keessi wajji dheeyinaa je'een rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraanatti buuse. قل يا أيها الكافرون جئن يا أمة رب ديدي لا أعبد